Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya ilmaan Oromoo akkam nagaa fayyaa keessan baga jiraattan isiniin jecha har'a guyyaanis Jumaadha. Nabii keenya irratti salawaata buusuun dagatina. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad. Itti aansuudhaan obboleewwan keenya waan hedduu isin barbaadaa turtan yeroo ammaa kana namoonni hedduun waa kanatti akka hajaan abdii guddaan qaba. Wantoonni kuni waan hedduu nutillee yeroo dheeraadhaaf bilbila smart yookiin Galaxy irraa eegaa turre furmaata hedduu namoota hedduu irraa akka itti fayyadaman abdii qaba. Wanti sun maal hojjetan galerii keenya keessa seennee akkamitti galerii keenya paaswoord yookaan ishaaraa quba keenyaatiin hidhachuu dandeenya. Guutumaan guutuutti aappii tokkoon alatti jechaadha. Osoo aappii tokko pilaastor keessa gadi hin buusne galeriidhuma keessa akkamitti qulfii itti godhachuu dandeenya. Qulfii sun kamaalii immoo qulfii sun kan bilbila keenya ittiin banan. Hoggaa bilbila keenya cufne bilbila keenya hoggaa ishaaraa qubaatiin ittiin banannu akkamitti kallattiidhuma paaswoordiidhuma bilbila keenya ittiin cufanne san galerii akkamitti itti cufachuu dandeenya kan jedhu isin garsiisa. Asumaanuu YouTube channel kiyya keessa barnoota hedduutu jira. Achi keessa dhagaa daawwadhaa. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkasumas TikTok kiyyallee follow godha. Kallattiidhumaanuu duraan dursee erga as seentanii galerii keessa erga seentaniin booda mallattoo tuqaa sadii as jala jirtan irra cuqaastan. Erga asirra cuqaastaniin booda siiting tajettan irra cuqaastanii erga siiting irra cuqaastaniin booda gadi buttanii karaa dhumaa kanarratti asitti karaa kana asirratti cuqaastan. Erga asirra cuqaastaniin booda bikka kana bakka galerii jedhu kana yeroo torba wal faana tuqxan jecha yeroo torba wal faana tuqxan jecha. Hoggaa yeroo torba wal faana tuqxaniin booda siniif haaromsa. Erga kana siniif baasa jechaadha. Siistema haaraa inni amma ofirratti dabalatee jecha. Waa kana siniif gabbaasa jecha. Wanti kun duraan hin jiru, gonkumaa hin jiru. Waan amma sin garsiisan hin goone argachuu hin dandeessan jecha. Erga asirra cuftaniin booda kallattumaa irra seentan. Kallattii irra seentanii ka jalqaba har'a bantan jecha. Karaa bantanii katti aansu katti gadi waan kanaallee ni bantan jecha. Itti aansitanii waan kana guutuma bantan. Ergasii as dhuftan dudduuba deebitanii akkamitti suuraa guruppiidhaan jiru guutuutti hidhachuu akka karaa dandeessisan isin garsiisa. Fakkeenyaaf suuraa kana qaba jedhu suuraa kana hidhachuun barbaada. Paaswoordii koodii bilbila kiyyaatiin erga achirra suuraa san quba kiyyaan erga xiqqishoo harka kiyyaan qabeen booda fakkii raayitii sana baasa jecha. Raayitii sana baasa. Raayitiin ergan baase tuqaa sadan as jala jirtan mooree keessan irratti cuqaasa jecha. Achirratti ergan cuqaaseen booda bakka lookiin jedhu nu baasa jecha. Asirratti ergan cuqaaseen booda bakka kana naa baasa. Asirratti ergan cuqaasee kunoo bakka karaa gadii kanarratti loogiin alboom jedhu kana naa baasa. Asirratti hin cuqaasa. Amma hidhamee jecha qulfii ta'e hoggaa banuudhaaf achirra hoggaan tuqe maal na gaafata ishaaraa qubaa na gaafata. Gonkumaa ishaaraa qubaa yoo ittiin galchine siif hin banamu jecha. Ishaaraan qubaa sun immoo kan bilbila kee ittiin banattu jecha. Kan bilbila kee ittiin banattu. Wanni kun namoota hedduu fayyada. Abdii qaba. Fakkeenyaaf namoota dhiyaatu, namoota sirraa fagaatu akka carraa ta'ee abbumti fedhe bilbila kee keessa seenee galerii keessa seenee viidiyoo fi suuraa ati achi keessaa qabdu gonkumaa arguu hin danda'u. Yoo bilbila kee hoggaa ramzii bilbila kee godhatte san si waliin itahee ishaaraa qubaa san kennin irraa atiin alatti. Akkasitti itti fayyadama. Like share gochuun namoota bira akka giyaan godhaadha. Wanti kun namoota hedduu fayyada jedhee hojjedhe yoo sanitti like share gochuudhaan gaaffii qabaatan koomentii naa barreessa.